Ashama akkam jirtu akkaataa nama himoo keessan dhossaan isin waliin fayyadamu salphumatti ofirraa beekuu dandeessan yoo ofirraa beektan illee akkamitti akka ofirraa itti keessaa baasuu dandeessan akka inni lammaffaa deebi'ee isinitti hin seenne jechuudha. Akkamitti akka itti ofirraa dhoowwuu dandeessaniin isin barsiisa. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een biyya kamirraa akka isinitti seenillee ofirraa beekuu ni dandeessu jechuudha. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee gama peejii Facebookaatiin Oxygen Media Network follow godhuu hin dagatinaan isin jedha. Amma kallattii mankara barumsaa isin dabarsan faana bu'a. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquu yaale imoo namni dhossaan nu waliin fayyadamaa jiru eeyyama keenya malee kan namni nu waliin fayyadamaa jiru haala akkamiin ifirraa keessaa baasuu dandeenya fi akkasumallee akka inni lammaffaa deebi'ee imoo keenya hin seenne akkamitti godhuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisa. Amma kan isin argisiisu imoo HD irratti isin argisiisa jechuudha. Imoon hundaa'u jechuudha haaluma kanaan keessaa baafamu jechuudha. Kanaafuu yeroo tokkoof irratti cuqaasa. Sana booda imoon keenya haala kanaan nuuf banaa eega haala kanaan imoo keessa tanii bakka profaayilaa keessanii kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif dhufa. Haala kanaan eega profaayilaa keessan jala seentanii hordoftoota kiyya salphumatti maal gootu security and privacy ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Fuula kanarra waa baay'eetu jira gaaluma isin argitan kanaani barnoota darbe keessatti jechuudha. Barnoota imoo bal'inaan barsiiseetiin jira jechuudha. Waan fuula kanarra jira kana hunda waan tokko lama yoo ta'e malee hunda barsiiseetiin jira waan ta'eef chaanaala keenya jala seentanii argatuu ni dandeessu jechuudha. Barnoota isaa waan fuula kanarra jiru kana hundinuu faayidaa qaba jechuudha. Kanaafuu har'a kan waliin ilaalu namoota imoo keenya dhossaan nu waliin fayyadamaa jiru akkamitti keessaa baasna kan jedhudha. Haala kanaan fuula kanarra eega dhuftanii manage device ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Asirratti mallattoon bilbilaa kan irra jirtu kana yeroo tokkoof irratti kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa jechuudha. Manage device irra eega cuqaasne boodan haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa jechuudha. Amma imoo kana nama lamatu keessa jira jechuudha. Ana waliin nama sadiitu imoo kana keessa jira jechuudha. Namni kun online irra jira moo online irra hin jiru ka jedhullee nutti argisiisa jechuudha. Biyya kamirraa bilbila kamiin guyyaa kam sa'aa kamii kan jedhu hundaa'u as jalatti nuuf kaahaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma imoo kiyya kana jechuudha isa kana Android natti seenamee jechuudha kunoo bara 2024 kana keessa jechuudha natti seenamee jechuudha guyyaa tokko dura hunoo haala isin argitan kanaan asitti eessarraa natti seenee Austraaliyaa irraa natti seenee jechuudha guyyaa tokko dura namni kun online ture jechuudha kunoo haala isin argitan kanaan Australia active one day ago naan jedha jechuudha guyyaa tokko dura jechuudha kan inni online irraa bahee jechuudha namni kun amma jechuudha. Kanaafuu isinilleen haaluma kanaan ilaaltanii keessaa ofirraa baaftu jechuudha. Android natti seename jechuudha Austraaliyaa irraa guyyaa tokko dura jedhee haala kanaan isinitti himaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf imoo kiyya kanallee haala isin argitan kanaan online isi Jarmaniidha jechuudha. Isinii galee hordoftoota kiyya kun amma maqaa biyyaati biyya fakkeenyaaf imoon kiyya kun keessa jiru jechuudha. Inni lammaffaa kunillee Android natti seename 2023 keessa jechuudha kun haala isin argitan kanaan hordoftoota kiyya eessarraa natti seenee Saudi Arabiyaa irraa natti seenee jechuudha. Eega online irraa bahee namni kun guyyaa 90 takka gahee jira jechuudha online eefa gadhiise jechuudha. Kanaafuu jechuudha akkamitti akka ofirraa itti keessaa baaftan isin argisiisa jechuudha. Eega haala kanaan bakka namni isinitti seenee fi akkasumallee eenyu akka isinitti seenee eega bartan boodan jechuudha keessaa ifirraa baaftu jechuudha. Imoo kana namaatu isin hordofaa jira jechuudha guutummaan guutuutu namni waan isin namaaf ergitanii fi akkasumallee waan namni isiniif ergu hundaa'u isin hordofaa jira waan namoota isiniif dawwalullee isin hordofaa jira waan ta'eef jechuudha ifirraa keessaa baasuu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo online jiru haala kanaan jechuudha amma kiyya fakkeenyaaf bilbili tokkoffarratti ergitan kun bilbila kiyyaa jechuudha. Kan jalaa kun kan namaati waan ta'eef haala kanaan isinii fidaa yoo namni sun online irra jiraate online illee isinitti argisiisaa jechuudha namni kun online jira jedhe. Kanaafuu nama kana keessaa baafnaa jechuudha. Akkamitti keessaa baafna ka jedhuuf amma isin argisiisaa jechuudha. Tokkomarratti isin argisiisaa isin haaluma kanaan hundaa'u keessaa baaftu jechuudha. Nama kana keessaa baasuuf bilbiluma nama kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Asirratti guyyaa tokko dura akka online irraa bahe nutti himaa jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu maal gootu asirratti gadi buutanii barreeffama samaawii fakkaatu kana jechuudha change toros device ka jedhu kana jechuudha irratti cuqaastu jechuudha. Yeroo tokkoof asirratti cuqaastanii wanti beekuu qabdan osoo irratti hin cuqaasne dirqama jechuudha bilbila isin amma imoo itti fayyadamaa jirtan kun lakkoofsi imoo kana dalaguu qabaa jechuudha. Sababnis koodii asirratti isiniif ergaa jechuudha nama kana keessaa
keessaa baasuufi jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabate isiniif dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya. Asirratti maal gootu set now ka jedhu kanarratti cuqaastu jechuudha malee sit now ka jedhu irratti cuqaaseetiin jira. Sana booda haala kanaan isinii dhufa lakkoofsa isin imoon banattan haala kanaan gubbarratti isiniif fidaa jechuudha. Lakkoofsa keessa sanirratti koodii isiniif ergaa koodii lakkoofsa keessa sanirraa fudhatanii jechuudha. Asitti guuttanii sana boodan jala kanaan jechuudha bilbilli keessa yoo neekistii isiniif fide neekistii gootu kiyya amma raayitii naa fideera. Yeroo neekistii tuttan yookaan raayitii tana tuttan jechuudha kallatti maan jechuudha gara fuulduraa isin oofee log out godhii isin jedha jechuudha. Log out gootaniituma ofirraa guututti keessaa baaftanii jechuudha. Bilbilli tokko darbee log out illee isiniin fidu jechuudha. Yeroo koodii isin itti naqxan jechuudha. Koodii itti naqxanii neekistii gootan kallatti maan namni sun keessaa bahee imo keessan keessatti isin deebisaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf jechuudha nama kana keessaa baasu waan hin barbaadiniif jechuudha asuma irratti dhiisaa jechuudha. Steppii takka qofaa ta'e steppiin takkittiin hafte sun jechuudha isin koodii itti naqxaniituma neekistii gootanii log out keessaa godhuu dandeessanii jechuudha. Dirqama immoo lakkoofsi isin imo kanaan banattan jiraatuu qabaa jechuudha. Yoo lakkoofsi imo kanaan banattan sun dalagaa hin jiraanne jechuudha isiniif hin hojjetu jechuudha yookaan namni kun keessaa isiniif hin bahu jechuudha. Haala kanaan jechuudha namoota imo isin waliin fayyadamu salphumatti keessaa baasuu ni dandeessu jechuudha. Ani ammaaf waan keessaa baasuu hin barbaadiniif duuban irraa deebi'aa jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana akka duraanitti imo nama waliin fayyadamuu hin dandeenyu lakkoofsa tokkoon bilbila 2 fi 3 irratti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Akka WhatsApp sanitti ni cufama. Kanaaf immoo furmaata guddaa kan ta'u isiniif qabadee dhufeetiin jira. Fakkeenya firiyyaa keessa waliin lakkoofsa tokko yoo imo takka fayyadamuu barbaadan akkasumallee lakkoofsuma keessan tokkoon imo bilbila 2 irratti yoo fayyadamuu barbaadan salphumatti akka isiniif eeyyamu godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu profaayiluma keessan jala dhuftanii setting and privacy irra eeggachuu qaastan boodan haala kanaan as yeroo inni isin fide manage device bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan as isin fide bakkuma reefuttiin isin deebisee beeka. Sababni asitti isin deebiseef namoonni baay'een imo tokko hiriyyaa keenya waliin fayyadamuu hin dandeenyu yeroo nu walirratti banna jenne tokko ni cufamaa jedhanii waan nagaafatanii fi deebii keessan san isinii deebisaaf hordoftoota kiyyaa eega haala kanaan as dhuftanii jechuudha. Nama waliin fayyadamuu yoo barbaadan hiriyyaa keessa waliin fayyadamuu yoo barbaadan salphumatti as dhuftanii amma fakkeenyaaf ani amma namni kun nama argitanii amma keessaa baaseetiin jira amma nama kana jechuudha daqiiqaa 4 dura aktiif ta'ee jechuudha. Fakkeenyaaf online irra galee irraa bahee jechuudha. Amma nama kana keessatti deebisuu yoo barbaade yookaan hiriyyaa keenya san waliin fayyadamuu yoo barbaade multi device ka jedhu sanduuqni fuuldura ni jira yeroo tokkoof irratti cuqaasa. Kareef akka namni isinitti seene ofirraa cufaa isiniin jedhe san jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii enable bakka jedhu tana yeroo nan cuqaase enable eega gootan boodan haala kanaan isiniif banamaa jechuudha. Amma boodan jechuudha namoota fakkeenyaaf imo waliin fayyadamuu barbaadda san jechuudha asirratti innu isiniif fida jechuudha yeroo namni isinitti seenu jechuudha. Yeroo bilbila kaan irratti isin mokkortan asitti isiniif fida san booda namni koodii ni kennitanii fi koodii masan itti naqateetuma isin waliin fayyadamuu danda'a jechuudha hordoftoota kiyya salphumatti jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kun cufaa jiraate namoonni tokko isin waliin fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Imoon fakkeenyaaf duraan multi device ka jedhu kana setting kana hin qabu jechuudha baruma 2023 gara dhumarratti fidee jechuudha. Kanaafuu jechuudha haala kana sanduuqa kana ni bantu sana booda hiriyyaa keessanii seensisa akka barbaadanitti waliin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan imo nama lamaan isin fayyadamsiisuu didii haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessanii akkasumallee imo keessan immoo namoonni adda addaa akka isin biraan hin seenne yookaan akka isin jala haakii hin taaneef multi device ka jettu tanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa haala isirratti argitan kanaan jechuudha imo keessa yoo kana cuftan namni tokko seenuu hin danda'u jechuudha isin malee nama lamaanuu fayyadamuu hin dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyyuma keessaniinu yoo isinumtuu ayyamtaniif jechuudha waliin fayyadamuu hin dandeessanii jechuudha hanga sanduuqa kana deebitanii bantanii jechuudha. Sana booda haala kana yeroo inni isinii dhufe asirratti gadi buutanii jechuudha display bakka jedhu tana cuqaastanii display godhuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo tokko ofirratti cuqaasa sana booda haala kanaan cufamaa jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan ofirraa cuftanii jechuudha namni tokko imo keessanirraa akka harka hin keenye godhuu ni dandeessu jechuudha salphumatti jechuudha. Kana cufuu jechuun fakkeenyaaf imo tokko jechuudha nama lamaan fayyadamuu hin dandeessan lakkoofsuma tokkoon imo lama fayyadamuu hin dandeessanii jechuudha. Yoo isin koodii nama saniif kennitanillee imoon keessan ni cufamaa jechuudha yeroo namni sun banate
keessan ni cufamaa jechuudha. Yoo isin deebitanii bantan kan nama sanii ni cufamaa jechuudha. Kanaafuu akka keessan lamaanuu hin cufamne maal gootanii multi device ka jedhu kana ni bantu jechuudha. Yeroo isin bantan kallattimaan kan nama sanillee ni dalaga keessanillee ni dalagaa jechuudha. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo baroomsa irra isiniif qabadee dhufelleen jalqaba kaafne kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana barnoota Imo bal'inaan hojjedhee waan jiruuf jechuudha. Chaanaala kiyya jalallee argatuu ni dandeessanii maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Akkasumallee viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoon notification irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Namoonni viidiyoon keenya hangammatti isin jala darbee mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasaati. Viidiyooleen barnoota baay'eetu as keessa jira. Keessa waan barbaadda waan rakkattan hundaa rakkoo keessan ofirraa harka keessaniin hiikuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee viidiyoon kun yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatinaa. Bakka isiniif hin galin yoo jiraate koomentii jalatti yaadaa fi qeeqa keessanillee naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon kunneen akka namoota baay'ee bira ga'uuf share waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Hordoftoota kiyya barnoonni irraaf qabadda asumarratti xumurama. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.